Yeah. Sega, cena. Bareedo sika kumbra quanto muchacho graba If you plan to travel with liquids, gels, or aircraft in your carry-on bag, remember 311. Kuniga Dr. Marara kuma gartanitti simanna isaniti. Dr. Marara ne harufu kana gana harufu hawasan ni sotati maal jettame? Maganagan na eegganin jedha. Maganagan dhuftanga. Nama dhibba furtu isin daawwachaa jira gabaabsinee mee gara diisirraa dhuftanii gaada dabbillee qabdanii. Sagantaan keessan guddaan guyyaa sanbataati. Akkasuma babaqla. Mee gara warramni sootaati maal jettaree guyyaa sana akkamitti sana simatan? Egaa wanti eegaa turre, wanti fedhaa turre, waan ta'ee waan walitti hidhameefi Profeesar Mararaa gaafa 11 sanbata xinnaa daa'imni irree odoo nafin dhuftanii akka simattan Oromummaadhaan Oromoodhaanis Waaqa Oromootiin isin gaafanna. Galatooma. Kanaafi egaa xiiqii keessa seenaa waan keenya haa bareeffannu, waan keenya haa kunuunfannu, waan keenya haa guddifannu, waan keenya haa kabajannu, waan keenya haa ulfeeffannu, walii haa mirmannu hin hafina. Galatooma. Aye, Doctor. Egaa amma magaalli kun magaalaa 11ffaadha. Magaalaa 10 dhaqeen dhufe. Barana fuulli namaa baay'ee bayeessadha. Gargaarsis baay'ee bayeessadha. Gumaachi baay'ee bayeessadha. Meegaa Minnesota Republikiidha jettu. Republika kanas egaa akka ta'utti hin haasofna, hin mari'anna. Barisaa gaa bara murteessaadha. Bara murteessaa kana Oromoon hin alaas inni keessaas inni biyyaas inni hambaas maal gochuu danda'a, maal gochuutu irra jira. Isa jedhu gaamee bal'aadhaani gaafa Saturday gaafa gidaamee gaafa Saturday inni hin mari'anna jedhee yaada. Simachuu keessaniin baay'een itti gammadaa. Galatooma. Obbo Tise. Hayyeegaa mee daawwattoota keenya dura naga gaafadhaati wal dhufeenya doktaraatiinis waan dhaamsa qabdan. Warri asirra daawwataatiin jirtanii galata guddaa qabdanii guyyaa addaa Profeesar Mararaa Guddinaa as Minnesotaatti argamanii yeroon kun yeroon isaan asitti dhufaatiin jiran kun yeroo seena qabeessa.
wanta baay'ee irraa haasa'uuf deemna gaafii baay'ee illee gaafachuuf deemna. Haala biyyi keenya keessa jiru hin beektanii dargaggoon qeerroon manguddoon yeroo ammaa kana keessa jiru rakkoo guddatu deemaatiin jira. Waggaa lamaan dura akkuma beektanii magaalli kun magaala Jawaariiti, isteeta Jawaariiti. Kanaaf achirraa bahanii jidduu keenyatti argamaatiin jiranii Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan naannoollee jirtan koottaa mari'annu obboleessa keessa hunda Jawaar Muhammad bakka inni jiru hin beektanii hundinuu koottaatii akkamitti furmaata kana argamsiisuu dandeenya akkamitti obboleessa keenya bakka sanirraa baasuu dandeenya ka jedhullee kanuma keessa mari'annaa koottaa bakka waamicha godhametti akka argamtan anillee irruma dabalee dabarsuu barbaada. Galatooma. Anillee wanta nuti qaba. Doktora bira dhaabbatee. So hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fi dhiyoo jirtan akkuma agartanitti egaa nama yeroo dheeraadhaaf arguudhaaf hawwaa turre lubbuudhaan har'aan tana rabbiin sottatti waliin nu deebisee nu barsiisee jira. Doktor Mararaa jechuun ni beektan nama gartee qabsaawaa abbaa keenya warroota gartee qabsoo Oromoo finiinse keessa qabsiise keessa jechuu dandeenya. Ittillee hin saalfannu nama kutannaan isaanii murannoon isaanii arrallee waggaa kanaan umrii kanaan bara kanaan haala kanaan yeroo ammaa tana keessatti garaaf jilbifachuu baatanii garaaf gabroomuu baatanii dhugaa Oromootiif dhugaa Rabbii dhugaa Waaqaa saniif dhugaa namoomaa saniif dhugaa mirga dhala ilma namaatiif nama umrii kanaan illee jireenya kiyyaniin jiraadha dadhabeeniin gaha osoo hin jenne kutannoodhaan murannoodhaan hawaasa Oromoo dantaa fi mirga isaa mirga namoomaa isaa mirga jiraatee iftihee akka Rabbiin isa uumetti akka Rabbiin barbaadutti jiraatuudhaaf nama qabsaawaa jiru. Namni kun yeroo ammaa kana keessatti sila nama yeroo kana keessatti uummata gaggeessu malee yeroo kana keessatti sila mirga keenyaaf dubbatu osoo hin taane mirgi keenya isaan irratti argame nuti dhaloonni biyya gaggeessuu danda'u irratti nu gorsu malee. Duuba gaa Rabbiin hojiin isaa bareedduudha. Nama akkanaa kana dhuftanii waan biraallee dadhabdan baga dhufte ani haa dhufu jechuun keessan dirqama namoomaati, dirqama amantiiti, dirqama sabummaati, dirqama oromummaati, dirqama lammummaati. Yoo isaan lubbuu isaanii ummata Oromoof lubbuun tiyya rakkisha, lubbuun tiyya dhugaa ummata Oromootiif rakkisha jedhanii lubbuu isaanii kennan mana keessan keessatti qeete san keessatti isin sanduuqii nyaachuu dhiistanii baga nagaan dhuftan jechuun dirqama obbolummaa Oromummaatii fi namoomaatii fi amantiitii fi sabummaatii fi biyyummaa waan qabnuuf lafaa fi lafee walitti waan qabnuuf dhuftanii gaa akkasuma ammas gara amantiitii yoo dhufnee ilaalle rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu. Namni dhugaan Rabbii fi rasuulli dhugomsitan namni guyyaa qiyaamaa dhugomsitan keessummaa keessan ulfeessa keessummaa keessan simadhaa jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kiristaana haa ta'u fedhu waaqeffataa haa ta'u fedhu amantiilee hin qabaatiin akka namoomatti akka oromummaatti akka sabaatti akka nama lafaa lafee walitti qabnutti namummaa isaatiif oromummaa isaatiif qofa kabajaa walii kenninee walii dhugaa jirtu walii murree dhugaadhaan dhufnee ol simatuun kuni amantii ofiitillee jabeessu rabbiillee guddisu amantii ofiitillee faarsuudha. Kanaafuu Dr. waan dabaltee qabdanii. Ani gaafa marii bal'aa barbaachicha dhufnee marii bal'aa gaafa Saatardee kana achumatti wal agarree waan wal gaafannus waan walitti himnus yaada walii kennis hoo jiraate gaafsan akka wal agarru waamicha godhanis gaafsan pandemiyaa inni waan tokko Profeesar Mararaani yeroo dargii yeroo nama nyaataa san nama nyaata namas isarraan fagaatu waggaa torba rakkoo guddaa alam baqqaan harcallee nama turee nama hidhaan dhiibban reebichi duubatti isa hin harkifne dabbasaa gurraacha qabatee amma dabbasaa adii gahutti ummata Oromooti qabsoo guddaa wareegama guddaa qeerroo guddaa qaree qarreef qarooma qaree
sadarkaa amma qabsoon Oromoo irra gahe kana nama gahe keessa dura jedhee hon dubbadhe ittiin qaana'u maaliif waan ani isaan beekuuf waan wajjin hidhamneefis waan ani isaan beekuuf dhugaa dubbachuun dhugaa haasa'uun nama dhugaa dubbatee nama dhugaa hojjetee uummata Oromooti wareeggame halkanii guyyaa waan saawoo dubbata hin quufani kanaafi gaafa sanbat duraa arrarree ka hojii isinitti baay'ate ta'a gaafa sanbat duraa san immoo xiiqin isin qabee akka bakka waamichaa sanitti argamtanii fi gorsitaniis waan biyyaanuu fidanii dhufasin akka irraa fudhannu waamicha isinii goone hin hafinaa nagaa ta'a. Galatooma akkasii gaa daawwattoota keenya kanaa waliin guddisnu Oromoon aadaa qaba. Oromoon amantii qaba, Oromoon safuu qaba. Akka amantiittis akka aadaattis garuu hundaanuu dhufnee hayyuu keenya beekaa keenya asii manus ni jenna. Akka guyyaa sabtii iddoon isa jettan Central High School ni beektan Sempol keessatti kan argamu Marshaalii fi Lexington gubbaadha. Iddoo sanitti namuu guyyaa san bifa bareedaa uumamaan rabbi isin bareechen bareeffadhaatii eenyummaa keessan calaqqisaa koottaatii hayyuu keessan beekaa keessan abbaa keessan manguddoo keessan profeesara keessan gorsaa keessan absaawaa keessan simadhaa isin jenna anaa dhufu welcome to Oromiyaa isin jenna. Daal waan dabarsu qabda. Wama dula wani da barsiisu yaa waamicha guyyaa baruu namni hundinuu dhagayeera baay'ee lafa jedhamaa tureera iftaan jettu guyyaa sanbata xiqqaa iddoon Central High School Lexington fi 94 gubbatti argama bakka dur kubbaan Osfaanaa itti deemu Central High School jechuun dirree Central High School sanitti deemaa ture Osfaanaan waan beekamu jechuu bakki kun 94 fi Lexington gubbaa magaalaa Sanpolitti argama. Abbaan keenya abbaan Oromoo tokkummaa asitti argamanii abbaan Oromoo hundaa kanaaf hundumti keessanuu baatanii waan isaan nu dhufaniin gammachuu isaan simachuullee hundumti keessanuu Oromoo magaalaa lakkutti argamtan akkasuma naannoo magaalota biraattis kan argamtan dhuftanii akka abbaa keenya akka simattan Profeesar Maraaraan asitti argamanii kun magaalaa Minneapolis amma seenaniiranii kanaaf hundumti keessanuu hawaasni Oromoo bakka jirtanii wal kaaftanii guyyaanis guyyaa sanbataatti dalagaan hin jiru hundumti keenya akka waliin baanee achitti simannuu jedha dargaggeetti manguddoon hayyoonni hundi keessanuu jechuudha. Galatooma obbo Idris dhaamsa qabdanii? Isuma kanarratti wanti koo dabaluu barbaada. Akkuma beekamu Dr. Mararaan hayyuu Oromooti, qabsaa Oromooti, beekaa Oromooti, beekaa ofii abbatu jabeeffata. Manni keenya kan Minisoodaa kuni dhufanii si wajjin mari'achuudhaaf haala biyyi keessatti itti jirtu akkasumas waan fuuldura kallattii kaawwachuudhaaf dhufan waan ta'eef hundi keessanuu dhaamsa kana dhagaatii jirtu. Kanaaf guyyaa san gaafa Seepteembarii 11 sanbat duraa jechuudha waaree booda sa'a tokkorraa ta'e galaa qophiin kun Central High Schoolitti kanaaf achitti argama waliin mari'adhaa yoo gaaffii qabaattanis yaada qabaattanis achitti dhuftanii Profeesar Mararaa wajjin mari'attanii hiree Oromoodhaa fuuldura maal gochuu qabna waan jedhu kun carraa guddaa waan ta'eef irratti argamas jechuu barbaanna. Galatooma. Ulfaadha galatooma gaa anaa dhufuu dadhabbii qabdanii yoo namni biraa dhaamsa hin qabaanne kalaas gara isaan qobsiisutti daballu. Ayyee gara shamarran irraa haati sinqee gayaadaa fi isin dhaamsa qabdu irraa dhageenya. Ayyee galatooma. Ahanin dhaamsa godhu warra dubartootaa fi dubartoonni har'a guyyaan iskuulii ijoolleen itti jalqabdee jirti. Namni hunduu iskuularraa fidataa dalagaallee jira. Gaafa sanbata guddaa kottaa hayyuu keessan simadha. Sanbat duraa yaasaa gaafa isaa guyyaa sabtii Saturday. Yaasaa tabdee 11 gaafa 11 kottaa simadha hayyuu keessan simadha. Galatooma boru malee iftaanii jechuudha. Yaa boru malee iftaanii kottaa simadha. Do you have a message dhaamsa qabdaa? Mashallah maqaan keenya. Maal jettamee Dr. Mararaa kottaa simadhaa jettaanii hawaasa Oromoo kan Minisootaa jiru. Do you have a message to our community? What do you want to say then? What do you want to say to our community? Come out and welcome our professor. Thank you. Galatooma.